مالكونا جاوني سرقبي بويا سدفا سامي أبولي سكين في بايني سيادي يا تيونا منجرو هرمي منجرتي هرمي اوكو نقولتي هرمي جرتو ثاني أبولي سكين يدفني هرمي أبولي سكين سنة أمي كنو ما لكم قولوا هنديكو أما ما تكونوا أسن ديبن غارانكو إلى أكما بشاني سنة نرافة ما جرجوا ليكو هرمي بايي سياني ما لني يادو إيساني نيرري نجرو أصور في قرو بايي نقمدا نسبح إيه من قمدا انتظرتو أبولي سكو يمين أنا يمين مالي مالي الماكو أرمي مال تادي وما أنتني نقول تاني ماري ما سبورة نبولانكي مالي الماكو وما ما تكو ينقوني أرمي هذا بيتا أنا ما واتو كوفين لفي أسترون لفي واتو كوركاتين لفي مالك أنا على ما ركتني أنا أبا ملي توس قد ساجرو تراكني في سماري أنا مالك أنا بيتان لفي جريني ريوني كوجراتني في أنا جرات ولين أركتو أيانو وقاك أنا في أنا ريوني كو كرسي باية كب كندي ساني جولة باكا بينياتي أنا مالك أتو كل كيسي كو كيسان كب ساني في ما كمي بربادة مينتين مالك ما تكو يسي غابا دي كرسي كومشان ناكي قرشي كومشان إيسان فيدا وصوغو لك هنيا بيتو إيسان فيدا قرشي كومشان أرمي إنجيرو نانجا چوبي سون أكتي سنراتي قباچا جروتي قرشي كومشان نغافت هات وصو بيتو غولك هنيا كمتي قرشي أرمي كومشان إنجيرو نغافت ميتي نعم لا تو ميتي قرشي كومشان إلا أرمي ننرقيت سينيسي ننرقيت الله قلتو ما انتاتي لما تما مجاكيت سنرقيتو كرشي كومشان چالا سانا مجاكي ننرقيت لما تما الماكو أني سوفينا جيسا سواتو تازقباي ننرقيت ورمي الماكو ما جدا. انتاتي أبولي سكو ما أبولي سديما لما فاديما إنو قدي إنو ما وفينا جيسا أنيس بكا وفينا جيسا وفما جيسيني كده بكا garuu waa tokko of ajjeesuu koon dura abdii kutuuma kollee ollaan kollee naaf haa beeku dursee iyyuu naaf wayya miti ollaan hin jiru naannoo kana ofin ajjeesa bakka jireenya kanarra ofin balleessa maali namni tokko illee namaan birmatu ofin ajjeesa مالي مال تانا قربايا of ajjeesuu bani abdii kutuuma koo akka naa bartuu akkuma naa bartaniif si yaamela ofin ajjeesa نمنا كلام بقولنا نما يا مو تفجيسه يلا ofin ajjeesa bakka ما نرجع فجيسه كسمه Kobaaki of ajjeesuu irraa akkuma of ajjeesuu ka'ee of ajjeese illee naaf bara. Ana namni na ajjeesne ofin ajjeese. Armee kootu maallaqa naa laaddu jenna na dide. مالك مدانا فجيسه في Ofin ajjeesa. Namni biraallee abaru. Ittuma nagaadha. Arme. الماكو مالو الماكو عشان يدام وفجيسه ما ليس قد سي مالو الماكو Arme maallaqa jiru hin jiru jettee. مالو الماكو فينا جيسي سيفان كن سيفان كن الماكو مالي قربا مالتات Tole bula. أرشيدا جيتي وفجيسه Nanda gurgure. Ofin ajjeesu. Ofin ajjeesu bakka. لكن ريوتا كيوامي أرشيد أنا أنو سيفان كن مالو الماكو Ofin ajjeesu. مالو الماكو Bulata kun gaddina. Nanda gurgure. Egaa qarshii akka kanatti siif ilaallu hiriyoota kee fiddee dhufteetta tapha tokkoon sin taphachiisaa tapha sana taphattee wal farankaa nyaachuun dhorkaadhaan fi matsaafnis quraannis waan ittiin hojjenne hin nyaatinaa jedhamti tapha tokko taphannaa hiriyoota kee waliin taphannee qarshii argattee sana fudhattee of balleessuu irraa hafta jechuudha. Tole. Hayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenya hir'isuuti ani Muluqanaa San ogummaa daayirektaraatiin Kaasaawun Girmaa ogeessota istiidiyoo mara waliin isin wajjin turtii taasisna marrisinis turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha kallattumaan keessummoota koo waliin wal barree kara
tapha keenya hir'isuutti hin deemaa baga nagaan dhuftani. Maaliin beeluftani moo? Sagaleen keessan hin dhaga'amu. Karaa hir'isuun keenya seera qaba. Seera sana isinitti himee kallattumaan karaa tapha keenya deemna jechuudha. Egaa hir'isuun keenya gaaffii tokko nama tokko yoon gaafadhee fakkeenyaaf Tolasaa gaafadhee Tolasaan hin deebisa taanaan Buzeen baankii jechuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu nama deebisetti aaniin namni jiru baankii jechuun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf dabalaadhaaf Tolasaatiyyuu baankii jedhaa jechuudha. Tole ifa miti wal barra jechuudha. Ani Tolasaa Daawitiin jedhama. Ayyee. Kutaa magaalaa Shaggar bulchiinsa magaalaa Sabbataa irraa dhufe. Tuuta Okkolee maatii promotion irraa dhufe. Hojiin akkana. Hojiin ariifidha. Ariifidha. Gaariidha. Sirriitti. Hin deemata. Sirriitti. Ayyee. Ani maqaan koo Buzee jedhama. Buzee. Buzee Abdii jedhama. Ayyee. Kan dhufe kutaa magaalaa Sabbataa irraatidha. Hojjetaa barataa. Barattamuun hojjetaa. Barattus miti hojjettus miti gara hojii dhuunfaa koo nan qaba. Hojii dhuunfaa qabdi. Maarree hojii qabda. Hojii dhuunfaa koo mana shaayiitidha. Hojjettuudha kaa. Hojjettuudha. Isas taanaan hojjettuudha. Ayyee. Innumaa buna hin dhugne irra. Akkan. Siin danfisa. Ayyee. Tolee Buzee giifti. Maqaan koo Kabaa Taammiruun jedhama. Kanan dhufe bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatirraa hin dhufe. Ayyee. Kaabaa. Kabaa. Barattuudha moo hojjettuudha? Barattuu kutaa tokkodha. Tokko. Isa dhufuutti? Kudha tokko. Isa dhufuutti moo baran? Bara kana. Bara kana. Qophaa'aa jirtaa? Ee. Innumaa gaaffiin tiraansii kutaa 11ffaarraa dhufa jedhama. Itti jabaadhu qabi. Ayyee. Maqaan koo Geetamaa Dirribaan jedhama. Ayyee. Kanan dhufe kutaa magaalaa Shaggar aanaa Mugdeerrayi. Guyyaa irraa kana waamicha nu taasisnaan itti gammachuu. Dhuftaniittuu hojjetaadha moo barataadha moo? Barataa kutaa 11tti. 11. Atis sirriitti qayyabadhu jechuun barbaada. Ayyee. Giifti. Maqaan koo Fireewoot Zannabaan jedhama. Ayyee. Kan inni dhufee kutaa magaalaa Sabbataatirraayi. Barattuudhas hojjettuudhas. Barattuudhas hojjetu. Akkam barumsi hojiin? Bareeda. Waliin hin deemamti? Kun sodaattamu? Hin qaanofta? Mataa gadi qabdee yeroo baay'ee. Firee hojii maal hojjetta? Barsiistuudha. Barsiistuudha. Barsiisaan inumaayyuu hin sodaataa? Lakkii. Lakki hin sodaanneeti? Ayyee. Akkam barumsa? Bareeda. Barattoota meeqaffaa barsiista? Barsiistuu daa'immaniiti. Daa'immanii. Daa'imman waliin ooluun egaa baay'ee namatti tolanti. Ayyee. Mee isaa wajjin yoo ooltu maaltu sitti dhagahama? Baay'ee nama aarsus nama gammachiisus isaa wajjin yoo ooltu inni aartaas immoo qulqulluudhaan fi keessi isaanii. Maaltu sitti dhagahama isaa wajjin yoo ooltu? Isaan wajjin ooluun yeroon isaan wajjin oolu gammachuun natti dhagahama maaliif daa'imman kun sammuun isaanii sittiin qabamu akka ati ajajji ta'u waan ta'eef nama guddaa faana oolullayyuu daa'imman faana ooluun baay'ee nama gammachiisa. Sirriitti. Yeroo isaan faana ooltu atuyyuu akkas taata jechuudha. Ayi akka daa'imman hin dagatta malee ayyee kanadha jechuudha. ayi carraa qabeessadha. Ayyee milkaa'e hojii keetiin toli. Ayyee maqaan koo Qalbeessaa Tamasgeen Nagaasaan jedhama. Ayyee qalbeessa. Dhufee magaalaa Sabbataarraa. Hojjetaadha moo? Hojjetaa miti barataa ture bara darbe kana qorumsa intiraansii fudhadhe bara 12ffaa. Tuuta Okkolee Promotion Aartii jedhamutti tiyaatira achumatti hojjechaa jirra. Leenjiirra jirtu jechuudha. Leenjiirra jirra. Nama meeqa qabu keessaa dhaabbatichi? Dhaabbatichi nama murtaa'aa ta'e dura hin qaba ture amma namni muraasni ba'aallee galaa waan jiranii fi lakkoofsaan yoon sitti hime ammatti kan jiranitti naannoo nama 20 waan akkasiitu jira. Hammam ta'e radda hundaa'e? Egaa hundaa'ee akkasitti waan qabu ani egaatti keessa galee fi marsaa tokko eebbifamee jira. Leenjii waggaa lamaatiin boodatti kan marsaa tokko eebbifamne jechuudha. Isa durallee tuutni isaa marsaa lammaffaa eebbisee jedhanii isa durallee marsaa tokko eebbisee ture jedhanii. Ani immoo kaquba qabu kan egaa seenee achi keessa boodha jechuudha. Akka yoo waggaa 8-10 gidduutti ta'uu danda'a jechuudha. Ta'ullee danda'a. Ta'ullee danda'a. Hayyaa ta'u. Wal barra. Tole maqaan koo Dabalaa Nugusee Taaboriin jedhama. Ayyee. Kanan dhufe kutaa magaalaa Shaggar bulchiinsa magaalaa Sabbatirraa dhufe Sabbatarraa. Ayyeen baratamuun hojjetta.
Barataadha. Barataa. Barataa kutaa 12 jechuudha. 12. Barana akkamii qormaata Bara nagaa qormaatumaaf qophaa'e irra. itti qophaa'aa jirta. Eegatuma irra. Akkam meeqa sirraa eegu? Egaa qabxuma madaalawaadha maqaa keetiin waamamti. Shaggar maqaa keetiin waamamti. Jenna gaa ta'u. Carraa gaarii siif haa ta'u. Ayyee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessummoota koo waliin akka kanatti wal bareeraa kallattumaan karaa gaaffii koon deemaa. Tolas sirraan jalqaba. Gaaffiin cimaa miti keessaniyyuu xiyyeeffannoodhaan na dhaggeeffadhaa. Waggaan tokko waqtii meeqa qaba? Buzee. Adarbu? Lama. Lama miti. Afur. Afur argatteera. Baanki jetteetti fireenii. Si biran jiraa firee. Akka lakkoofsa biyya keenyatti baatiin tokko guyyaa meeqa qaba? Guyyaa 30. Guyyaa 30 sirriitti argatteetti. Baanki jedheera qalbeessaan. Si biran jira qalbeessaa. Dhibeen koronaa yookiin COVID-19 maaliif COVID-19 jedhan? Adarbu. Gaaffii baay'ee salphaadha. Xiyyeeffachuu barbaada. Adarbu. Kan deebii hin qabne kan fooyya'insa yookaan immoo falan arganne jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessumaa. Sirriitti argatteetti. Jaarraa kuma baank. Sa'aatiin 24 guyyaa meeqa? Guyyaa tokko sirriitti argateera. Baanki jedheera tolasaa. Biyyi yeroo jalqabaatiif koronaadhaan qabamtee eenyu? Chaayinaa. Sirriitti argame. Baanki jetteetti. Si biran jira. Gaangeen dhaluudhaaf ji'a meeqatti fudhata? Ja'a. Gaangeen hin dhaltu. Gaangeen hin dhaltu. Baank. Sirriira jabaadha. Maallaqni garuu na jalaa dhumaa jira. Adara. Ayyee. Si biran jira. Konkolaataan biyya keenyaa mariinsaa kara maaliitiin jira yookiin immoo kara kamiin jira? Kara mirgaa. Kara bitaa. Kara bitaa. Baank. Baank. Si biran jira bitaa'uun. Si biran jira. Akkuma jedheen yeroon keenya dhumte. Kanaaf marsaa keenya isa jalqabaatiin nama tokko hirristu jechuudha. Kanaaf marsaa keenya marsaadhaan seerri keenya hirrisuu nama gaaffii danuu deebisee yookiin immoo nama gaaffii baay'ee deebisee hirrisuun hin danda'amu. Nama gaaffii deebisuu hin dandeenye osoo hirrifattan isiniif gaarii ta'aa jedhee yaada. Maaliif farankaa sirriitti walitti qabachuudhaaf jechuudha. Amma nama tokko hirrisna. Ayyee hammagaa hin barreeffattu jechuudha. Marsaa keenya isa jalqabaatiin Geetaa fi Firiyyeen hin hirrifamani. Maaliif gaaffii baay'ee waan deebisaa jiraniif. Jarri garuu nama hirrisuu hin danda'u. Qarshii 1400 baankii keessaa qabdu barreessaa. Isaan lamaanii achi. Xumurtanii? Hayyee buzee ol qabi. Turii buzee qoy. Firiyyee ol qabi. Qalbees. Hundi keessan al tokko dabala. Buzee maaf haftuu taata? Osoo baasuu dhiistee wayyuure maaliif hundi isaanii si barreessan? Carraadha. Jennee qabanii. Hayyee buzee waan dhufteef guddaa galatoom. Carraa gaarii siif haa ta'u. Hayyee. Maqaan koo Buzee Abdiin jedhama. Bini hir'isuu kun baay'ee namatti tola. Ani hir'ifamuun koo gaariidha jedhee yaada. Gaaffiin gaafatame waan hin deebisneef jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya isa jalqabaatiin Buzee hir'isneerraa marsaa lammaffaa eenyutu hir'ifama? Waan waliin ilaallu ta'a. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u. Tolasa. Ammas gaaffii sirraan jalqaba. Hayyee. Akka saayinsiin mirkaneessetti dubartiin tokko da'umsa kan dhaabdu waggaa meeqaan? 45 ol. 45 ol. Baank. Hin qaqqabda. Nanaan sistee. Hayyee. Waan fuudhamoo? Hayyee. Amma maaksaa. Tole. Si biran jira kaabu. Mammaaksa. Harreen hidhaa kuttee jennaan bakka duwwaa. Ofittuu jabeessite. Ofittuu jabeessite baank. Hayyee ammas mammaaksa. Badduu baddi malee
Saree jenni kan. Saree jenni kan bank. Wayyoo yaa qarshii irraa dhumtee baankii irraa tolee feebsi biran jira. Tigraayiif Maqalee yoo jenne Sumaaleedhaaf bakka duwwaa. Yaadi. Naa darbu. Haa darbu. Mogadishoo. Mogadishoo. Bank. Miti. Nairobi. Nairobi. Tigraayiif Maqalee yoo jenne Sumaaleedhaaf jenna. Sumaalee jechuun ishee biyya keenya jechuudha. Ishee asii. Sinitti himuun qaban ture. Siyaa darbu. Sumaalee ishee biyya keenya. Jijjiga. Jijjigaa. Bank. Tasgabbaa'ii sirkaan fuudhu. Akka jalaa fagaayee. Yaaddeen sirkaan fuudhaan. Taayee si biran jira. Tolee si biran jira ammas. Itoophiyaa keessatti naannoon bal'ina lafaatiin guddoo taatee naannoo kami? Oromiyaa. Oromiyaa. Bank. Anuuf siifan jedha sammaa. Hayyee si biran jira kaabu. Subboo jechuun maal jechuudha? Qeerroo. Qeerroo yookiin immoo dhiira. Bank. Maaliin fixa afaan koo keessaa? Hayyee dhiira gaa'ilaaf ga'ee jechuudha. Hayyee si biran jira Geetaawun. Addunyaan ardii meeqa qabdi? Torba. Sirriitti argate bank jetteetti fireen. Firee si biran jira. Magaalaan guddoo Jarman eenyu? Adarbu? Xiqqoo yeroo isin irraa fudhachuurraa isiniin dhufu taanaan yeroo addanii narra adarbu jechuu wayya qaleessa. Adarbu. Itaalii. Barni. Hayyee akkuma naan barni jedhetti yeroon keenya dhume. Egaa yeroon keenya kanuma irratti goolabameera. Marsaa kanatti qarshii 1,200 qabdu walitti 2,600 Tolasaa hir'isuun hin danda'amu. Tolasaan garuu isiniin gochuu hin danda'a jechuudha. Eenyu hir'ifama? Barreessaa. Hundi keessan al tokko ol qaba. Dabala. Maali gajarri maal taate? Kallattumaa? Waan seeruma isaati rakkoon qaba. Seera miti? Seeruma. Ammummaadhaaf waan hin taane seera sagantichaa waan ta'eef. Gatii dhufteef guddaa galatoomna. Hayyee. Tole ani maqaan koo Dabalaa Nugusee Taaworiin jedhama. Qophiin hir'isuu kun akkana achi irratti ilmaamee baay'ee hedduu namatti tola. Haalli gaaffisaa baay'ee nama gammachiisa. Baay'een ittiin bohaaree jechuudhaan akka kiyyatti hedduu nama gammachiisa. Rifamuun maaliifin seera isaati waan ta'eef rifamuun koo maaliifin waan rakkoo qabu maali silaa seeruma tokkos waan ta'eef dhumarratti nama tokko tafa waan ta'eef akkasitti hunduu rifamee haala sanii itti uffama jechuudha. Kanaafuu waan nama yaaddessuun qaba jechuudha rifamu. Akka tilmaama kiyyaatti irratti Tolosaan hin injifata deeman yaada garoon. Jalqaba irratti ormaa qophii hir'isuu kanarratti nu affeere iddoo galateeffachuu barbaada. Qophiin keessan namatti tolaa haala kanaan deemuun keessan nama bashannansiisaa haaluma kanatti fufaa jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti bareede kanan baankii jechuudhaaf qoma ol qabanii deemaa jiru. Farankaan keenya sirriitti deemaa jira. Mee dhumarratti meeqa argatu? Marsaa lammaffaatiin dabalaa gaggeessineera. Marsaa sadaffaatti eenyuun gaggeessinaa waliin waan ilaallu ta'a. Turtiin keessan qophii keenya hir'isuuf Abbaay TV waliin haa ta'u jecha kara marsaa keenya sadaffaatti deema jechuudha. Tolasa si biran jira. Waarisiisa jechuun maal jechuudha? Waarisiisa jechuun yeroo shamarri tokko heerumuudhaaf qophooftu kan ijoolleen yookiin hiriyyaan isaanii kan taphataniif manatti galanii kan taphataniif waarisiisa jedhama jechuudha. Jala ga'ee jechuudha yookiin jala bultii sirriitti argata. Baank jetteetti si biran jira. Paarlaamaan biyya keenyaa teessoo meeqa qaba? Haa darbu. 72. Yaala tokko. Teessoon jedhe paarlaamaa
Teessoo jechuun barcuma yookiin wombara seenuu jechuudha. Adarbu. 32. 32. 500. Xiqqoo jalaaftee 547. Xiqqoo jalaaftee ayyee si biran jira geetaa. Harkaaf qubeellaa yoo jenne gurraaf bakka duwwaa lootii sirriitti argateera baankii jetteetti firiyyee. Abbaan qabeenyaa Itoophiyaa keessaa tokkoffaa ta'ee eenyu? Qabeenyaan. Irraa darba. Allaamuddi. Baank si biran jira. Afaan Oromoo keessatti qubeen dachaa yookiin immoo afaan Oromoo keessatti qubeen dachaa meeqaatu jira? Yeroo keenya dhume gaaffii kana ittiin deebi'a. Marsaan keenya sadaffaa sa'aatiin keenya asuma irratti goolabamee eenyuun hirrifna. Egaa marsaa kanattis Tolasaa hir'isuun hin danda'amu. Marsaa kanattis maallaqa 600 argattaniitu walitti daamee 3,200 qabdu. Gaarii irra jirtu. Tolasaa hir'isuun hin danda'amu. Eenyu hirrifamu? Tolasaa. Qalbeessa. Baankiidhaaf isin qarqaartee ture sila. Carraadha. Silaa maal godhu? Gatii dhufteef guddaa galatoon. Baay'ee maqaan koo Kabaataa Miruu Naggasaa naan jedhani. Qophiin hir'isuu kun baay'ee qophii bareedaadha. Qophii jajjabeeffamuu qabudha. Hamuun kan koo sirriidha jedhee yaada. Sababbiin isaas haalli qophii kanaa namni tokko gaafa gaaffii dhabee namni gaaffii deebisisuun hafee namni gaaffii hin deebisin akka hirrifamuudha waan ta'eef sirrumadhee yaada. Dhumarratti ijoollee baay'ee qaxalee kan ta'anii kan immoo deebisaa jiran firootiidha natti fakkaata. Ergaan ani dabarfachuu barbaadu inni tokkoffaan TV Abbaay kana baay'een jajjabeeffamuu qabudha. Haala gaariidhaan aartii waa baay'ee barsiisaa jira waan ta'eef baay'ee kan jajjabeeffamuu qabudha. Inni lammaffaan immoo dhaloonni jiru akka aartiitti jajjabaatuun dabarsuu barbaada. Kanaadha nu affeeruu keessaniif baay'ee galatoomadha. Tolasaa gaaffii keenya silaagaa ittiin deebi'aa jechuudha. Qubee afaan Oromoo dachaa meeqatu jira? 7. Baank. Yaala. 24. Ja. 5. Baank. Geetaa si biran jira. Ibsaan tiraafikii halluu meeqa qaba? 4. 5. Halluu 3. Halluu 3. Baank. Baank. Dirreen kubbaa miilaa Arsenaal maal jedhama? Numa biyya keenya keessatti baay'inaan waan jiraniif deeggartoota baay'ee waan qabuuf maqaan isaa maqaa dirreesaa. Dirreen isaanii taphatan yookiin immoo kan Arsenaal maal jedhama? Laayibireet. Warri dhiiraan deebistu jedhee yaadeen ture Imireets. Laayibireet. Imireets. Ayyee si biran jira. Dheerinni maaraatoonii kiiloomeetira meeqa? 10. Dheerina maaraatoonii inuma bara darbee fiigichaaf kan dhiiraatiin kan shamarraniitiin kiiloomeetira amma kana fiigaa yeroo inni sa'aatii 2 olitti fudhata. 42. Baank. Sirriitti argateera. Pilaanetiin lafatti dhiyaattu pilaanetii kan. Biiftuu. Biiftuu. Marraadha. Jupiterii. Plutoo. Venus. Akkuma Venus jedhee yeroon keenya dhume. Egaa ammas Tolasaan hirrifamuu hin danda'u.
qarshii 1,000 argattaniittu sila 3,200 qabdu ture walitti daamee 4,200 baankii keessaa qabdu eenyu haa hirrifamu? Ayyee eenyu haa hirrifamu? Hundi keessan wal qabaami. Geeti. Nagaa miti? Baanki siniif jechaa ture maaloo maal balleessi? Nama waree sodaatan. Miti maallaqichaaf si sodaatanii. Maqaan koo Geetamaa Dirribaa Dayyuun jedhama. Qophiin hir'isuu keessan baay'ee namatti tola. Sirruma rifamuun koo waanumaan gaafii dhabeen malee waan biraa dhuguma jiru. Tolasaatiin injifata jedhee tayyaada. Ergaan dabarfadhu jajjabina aartiitiif waamicha taasisee Abbaayee TV'n guddaa galatoomu. Nullee guyyaa irraa kinoo nu simatee gaafiiwwan Oromoodhaaf Oromoo keessa jiru Oromoof akka cimsuuf kan nu gaafate baay'ee nu gammachiisa. Horii aartiree baay'ee irraa baratu jedhee yaada. Guddaa galatoomaa isaan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akkuma xiqqeetti jira. Amma marsaa keenya isa dhumaarra gaheera. Marsaa kanarratti nama tokko hir'isanii eenyufiyyuu maallaqaaf wal dorgomu. Eenyummoo fudhata. Waan ilaallu ta'a. Nagaa. Nagaa. Biyyi nagaa. Fayyaa. Lafti nagaa. Nagaa. Horiin nagaa. Nagaa. Alaa nagaa. Nagaa. Manni nagaa. Nagaa. Ayyee. Firee qophooftee qobaatti hafteetta. Cimsadhuu qabi. Ayyee. Sibiraan jalqabaa tolasaa. Miiligiraamiin tokko giraama meeqa? Miiligiraamni tokko giraama meeqa? 100. Kuma. Bank. Bank. Sibiraan jira firiyyee. Ji'oota jiran keessaa baatiin qubee biitiin jalqabdu eenyu? Bitootes. Bitooteessa sirriitti argatteetti. Bank. Bank sibiraan jira qalbiisaa. Raadiyoon Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo tamsaasuu kan eegalee bara kamii kaaseeti? 1963. 1963. Xiqqoodha. 1958. 965. 1967. Nama arsaati? Baay'ee. Baay'ee. Tolasaa sibiraan jira. Geengoon rooba meeqa qaba? Geengoon. Hanqaaquudhaan boca hin qabu. Roogan qabu. Bank. Roga hin qabu. Bank. Sirriitti argatteetti. Pilaaneetiin marsaan ishee baay'ee gabaabaa ta'ee pilaaneetii kan. Plutoo. Merkurii. Biiftuu. Jupiter. Sibiraan jira qalbeessaa. Qaama namaa keessaa inni guddaan isa kami? Miila. Inni guddaan moo? Garaa. Lakki. Spinal cord. Dugda. Gogaa. Asii kaasee hanga dhumaatti jirante harki keenya eenyu qabdi. Kanaaf inni gogaadha. Hayyee. Sibiraan jiramti? Tolisa. Biyyi Itoophiyaadhaan ala ji'a 13 qabdu eenyu? Republic. Chad. Israa'el. Oromiyaa. Biyyan jedhe. Itoophiyaadhaan ala. Oromiyaan Itoophiyaa keessa jirti mitiire? Gaaffii kana dhabuu keessaniin baay'een gadda. Ji'a 13 kan qabdu Itoophiyaadhaan ala eenyuyyuu hin jiru. Hundi isaaniiyyuu ji'a 12 qabu. Miti? Gaaffii xiyyeeffannoo barbaadu turre. Mitiire? Maaliif yeroo guyyoota darban irratti ji'a 13ffaa keenya kabajannee darbine. Mitiire? Sirriidha. Sirriidha.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya irrisuu kana fakkaata. Shamara tokko qabu of keessaa. Ishee inni irrisuu moo qabatanii falmeedhaaf deemu. Mee wal ilaallaa eenyu haa irrifamu? Ayyee marsaa kanatti qarshii 600 qabdu sila 4,200 qabdu ture walitti 4,800 gaaffitti amma osoo deebistanii guutuu siniif ta'a ture. Egaa marsaa kanarratti ebaluu hirrisuun hin danda'amu jechuun hin ta'u maaliifi maallaqaaf waan ta'eef garuu marsaa dhumaa kanarratti jabduun keenya Firiyyee turte. Mirga keessan eenyu haa irrifamu? Qalbeessaa Tolasaa Firiyyee balleessitee barreessitee haa ta'u hin laalame. Ayyee kan Fireen laala. Qalbeessaa. Dhugaa dorgomaa cimaa turte. Amma marsaa dhumaatti quma isaanii qabdii as ga'uugeetiin iyyuu waan guddaadha. Waan dhufteef guddaa galatoomi jechuun barbaada. Sinillee galatoomaadhaan seeruma isaati maanti. Akkam ture garuu? Bareeda ture, tapha baay'ee bareeda ture. Baay'ee bareeda ture. Gaaffiin ni ulfaata? Ulfaatu xiyyeeffannoo barbaada. Xiyyeeffannoo barbaada. Eeyyee. Waan dhufteef guddaa galatoomi. Baay'ee bareeda. Isinis baay'ee galatoomaa. Ayyee. Maqaan koo Qalbeessaa Tamasgeen Angaasaan jedhama. Qophiin hirrisuu dhugaa rabbii baay'ee natti tole. Dhugaa dubbachuuf jennaaniin baay'ee nama gammachiisa. Tapha baay'ee bareedaa ture. Hirrifamuun koo sirriidha. Maaliif jennaanii seeruma taphichaati. Nan hirrifame osoo hin ta'ini ani tapha kanarratti moo'uunis moo'atamuu waanuma jiruufi seera taphichaatiin ittisee malee hin hirrifamne. Akkasittiin fudhadhe. Eenyutu injifata jedhee kan yaadu obboleettii keenya Firiyooti yookiin Firee jedhamtee yoo waamamtu waan injifattu natti fakkaatti. Ergaan ani qabu TV Abbaay baay'ee galateeffannaa sagantaa kanarratti nu affeeree tapha hirrisuu kanarratti akka hirmaannu waan nu taasisee fi galata guddaa nu biraa qaba. Maqaa kootii fi maqaa garee tuuta Okolee Promotion Art jedhamu magaalaa Sabbataa irraa dhufee galata guddaa akka nu biraa qaban dhaamachuun barbaada. Galatooma. Tolasaa. Firiyyee. Amma baankii jechuun isinirraa ni gamu. Gaaffii 5 isiniif dhiyaata. Kanaaf gaaffiin narraa haa darbu jechuun hin danda'ama. Yoo argattanis argattanii hin deebisnee taanaan abbaa yookiin Tolasaan gaafatamee hin deebisnee taanaan carraan Firiyyeedhaaf hin laatama jechuudha. Firiyyeen gaafatamtee hin deebisnee taanaan Tolasaadhaaf carraan nan kenna jechuudha. Tole gaaffii 5 isinii gaafadha. Si biran jira Tolasaa. Leenci ni aada yoo jenne jaldeessaaf bakka duwwaa. Ni boqomsa. Sirriitti argatteetti. Firiyyee. Dirreen kubbaa miilaa Manchester United maal jedhama? Adarbu. Old Trafford. Hayyee. Si biran jira Tolasaa. Humni elektiriikii maaliin safarama? Kilowaatti. Waat sirriitti argatteetta. Si biran jira. Biftuun eessaan lixxee eessaan baati? Lixxee ba'aan baati jedhamu garuu biftuun illixxu lafatti naannaa malee. Lixxee ba'aan baati. Sirriitti argatteetta. Deebisteettaa Firiyyee. Si biran jira Tolasaa. Qaammeen bara 2015 guyyaa meeqa ture? Qaammeen bara 2015 guyyaa meeqa ture? Gaafa tokko kibxata jechuudha. Guyyaa meeqa? Qaaqumeen ja'aan ooltee gaafa lammaffoo jechuudha. Ja'aan ooltee sirriitti argatteetta. Guyyaa meeqa ture? 1, 2, 3 yookiin 5 yookiin 6 ture miti? Ja'a ture. Ayyee. Si biran jira Firiyyee. Ayyaanni guddichi Oromoo maal jedhamu? Irreecha. Irreecha. Sirriitti argatteetta. Si biran jira Tolasaa. Magaalaan guddoo gamtaa Afrikaa eenyu? Finfinnee. Finfinnee. Sirriitti argatteetta. Si biran jira Firiyyee. Namni tokko guyyaatti maallaqa tokko guyyaadhaan maallaqa tokko yookiin birrii tokko yoo lafa kaa'ate waggaatti maallaqa meeqa qaba? 365 yookiin 66. Sirriitti argatteetti Firiyyeen. Si biran jira. Atleetiin
fiigicha bara 2015 irratti gaggeeffametti warqee jalqabaa Itoophiyaadhaaf galmeessiste eenyu jedhamti? Carraa firiyyeedhaaf laadhu. Gidaay. Firiyyee. Gudaaf Tsaggaayee. Gaaffii dhumaa Firiyyee. Gaaffii dhumaan. Korbeessi hoolaa gurra meeqa qaba? Yookiin immoo hoolaan korbeessi gurra meeqa qaba? Gaaffii baay'ee salphaadha. Xiyyeeffadhu. Hoolaan korbeessan jedhama. Hoolaan korbeessan jedhama. Hin jedhamu malee. Hin jedhama. Carraa sila tolasaadhaaf waanan laadheef carraa silaachaan jira. Gaaffii keessa dhumaa waan ta'eef jechuudha. Korbeessi hoolaa. Hoolaan korbeessi yookiin immoo korbeessi hoolaan gurra meeqa qaba? Lama. Lama. Akka naa deebistutti hin carraa silaadhe. Hoolaan korbeessan jedhamu? Hin jedhamu malee. Egaa gaaffii 5 gaafatamtanii lamman keessanuu afur waan deebistaniif gaaffii tokko kan adda isin baasu isin gaafadha jechuudha. Namni gaaffii kana deebisee ni mo'ata jechuudha. Tole sirriitti xiyyeeffadhaa. Tolesaa akka isaa beekaaf bakka duwwaa mammaaksa. Akka isaa beekaaf bakka duwwaa. Akka isaa beekaaf Bakka duwwaa mammaaksadha. manaan baatu. Manaan baatu. Firiyyee hin yaaltaa? Ayi carraa inni kun carraadha. Gaaffii keenya sii kenna jechuudha. Akka biyya keenyatti jiini inni xiqqoo ji'a kami? Qagumee. Qagumee yookiin qaammee argatteetti. Akka isaa beekaaf lo'aa yookiin bofa miila dhowwatee. Tolasa. Dhugaa dorgomaa cimaa turte. Egaa firiyyeen sagalee ishii dhaamsatte dhuma irratti egaa dorgommiin akkana miti. Dhumni ishee akka kana. Egaa lamman keessaniyyuu ana waliin turtii gaarii dabarsitaniittu guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Firiyyee mee maallaqa kana hunda maalitti goota? Maallaqa 4,800 lama irratti be. Maaltu dhaga'ame? Dhugaa nan nyaadha bara maallaqa kana jettee yaadde turte? Dhugaa dubbachuuf hin yaadne ture. Hin yaadne turre. Namni jalqaba irrifamuyyuu hana jedhee yaadee ture. Garuu kara dhumaa amma kana nan ga'a jedhee yaadne amma tokko garuu of ilaalumaaf. Tolasa. Atoo fiiliingii akkamitti dhaga'ama? Ani yeroo duraan ani injifadheen dhufe. Garuu mo'atamuu naan jiru waan ta'eef. Akkuma injifatteetti lakkaa'an. Maaliif gaaffii isa dhumaa hamma kana waliin deemuu keetiin iyyuu akka injifatteetti lakkaa'a waan waliin turtii taasistaniif hunda keessan torban keessaniifuu kabaja guddaan qaba jechuudha. Egaa Tolasaa dhumarratti egaa waan tokko jechuun dirqama ta'a. Maaliif akka dhaabbataatti mitiilee kan dhuftan waa'ee dhaabbata keessan immoo xiqqoo ishee haasa'uu qabna jedhee yaada. Mee akkamii yoom hundaa'ee quba qabdu eenyutu hundeessee maaliif hundaa'ee isa jedhuun hanga ammaatti immoo maal hojjeteera? Dhuguma tiyaatira qofa leenjisa moo hanga ammaatti tiyaatira qofa leenjisa moo kan biraan illee jira? Hayyee ani yoon turuu baadharree leenjaa isaa haaraan ture garee kanaaf jechuudha. Garuu garee kanatti kan dabalameetii ijoota baay'een lakkoofseera. Sababa kanaaf garuu iddoo kana kan argamu bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti garee Naggasaa Kaawoo jedhamu kan leenjisaan keenya. Amma sanatti garuu duudhaa uummataaf wantoota duraan dhukkutatee fi wantoota akka waan kan biraatti ilaalaa ture barreeffamaanis ta'e wantoota sagaleedhaan wantoota shaakalanii uummataaf ifa baasutti jira jechuudha. Akka kiyyaatti dhaabbanni akka kanaa dhaabbachaa dhufuunsaa gaariidha. Amma ammaatti nama saba bal'aa qabu akka Oromootti namni saba bal'aa qabu jira jedhee yaadu.
kun ana miti saayinsiin illee kan mirkaneessedha. Akkuma bal'ina isaatiin akka baay'ina namaa isaatiin immoo aartiin isaa hin guddanne. Inumaa waggaa xiqqoo booddee muuziqaan isaa xiqqoo ishii fooyya'aa dhufeera. Aartiin hin jiru, tiyaatarri hin jiru, fiilmiin isaa amma kana waan guddatee miti. Dhaabbanni akka kanaa dhaabbachaa dhufuun hundaa dhufuun ijoollee wal leenjisuun fiilmii keenya aartii keenya guddisuudhaaf carraa guddaa qaba jedhee yaada. Dhumarratti akka dhaabbataattis akka dhuunfaattis dhaamsa dhaanfachuu waan qabdu yoo qabaatte firiyyeedhaafis illee siifis carraan laadha. Ani akka nu cinaa dhaabbattanii jedha. Maaliif wantoota baay'eetu nu barbaachisa waan taateef akka namni uummanni akka nu cinaa dhaabbatu jedha. Miidiyaa akkanaa irratti nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa nu gargaartanii ittiin jedha galatooma. Baay'ee galatoomii firiyyee. Tole ani jalqaba sin warri Abbaay miidiyaa kunis galatoomaa sin jechuu barbaada. Ta'es dhaabbanni keenya tiyaatiradha. Of keessaa leenjii sagalee illee ni qaba. Kan inni itti argamu immoo magaalaa Sabbataa bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessattidha. Kanaaf yeroo baay'ee akkuma ati jette afaan Oromoo kanaan aga ammaattis irra caala kan hojjetamaa jiru karaa muuziqaatinidha. Namoonni keenya immoo yeroo baay'ee tiyaatira irratti hubannoo gaas kan qabu nama muraasadha. Kana malees immoo tiyaatira bukkee dhaabbatanii jajjabeessuun hin barbaachisa jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu torban kanaa kana fakkaata ture. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha torbeen keessan torban jaalalaa torban nageenyaa siniif haa ta'u nagaa ta'a.